ilmaan kee fudhadheetiniin deema yoo jette ahla wasalan haala sirii mijeessaa nama deemuu jira isaa wajjin karaa kee qabateetiniin deema. Kanaaf yoo jette lammata gara biyyaa gallaa maalii jettee yaa'ii takkanatti hin godhin. Nudhiisi kaammate ani waan siin jedhu gabaabumatti biyya keessanitti waraabessatti foon fe'anii. Biyya kamitti waraabessatti foon fe'anii? Haalas biyya kamittuun fe'anii mitiire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota Wankoo Show. Akkam nagaa jirtu nageenyi badhaadhaan nuti alhamdulillah rabbil alamin nagaa jirra maatii guutuu wajjin. Isinillee akka nagaa jirtan abdii qabna. Har'a viidiyoo addaa takka qabadheetiniin dhufee jira. Viidiyoon addaa kunillee maali yoo jettan jaartiin koo haati sabkee bar yeroo hedduu gara biyyaa gallaa biyyi kuni hin taane hanga yoomititti biyya ambaateenna kalas galleetiniin biyyatti wajjin dalaganneetiniin jijjiiramna akkuma sitti dadhabbiin keenya noollee biyyatti illee inuma dadhabneetiniin inuma jiraannaa jireenya keenya biyyatti wayyaadha gara biyyaa gallaa jettee yeroo hedduu na weerarsitiin. Kanaafuu ani yeroo asitti hojii gaarii waan qabuuf ati ilmaan kee fudhadhuutii kalaas gara biyya keetii deemi waan isin barbaachisu hundaayyuu siifin godhaadhanii ilmaan kee fudhadhuutii ati ofirraa deemi anasuman ta'a ani galuun fedhuu jedhaani waan isin naan jettumoo kanuma wajjin laallutaa sigateetiin hin deemu naan jettimoo ilmaan isii fudhattee deemtumoo waan isin jettu kanuma wajjin laallutaa hanga xumura viidiyoo kanaatitti nafaana bu'aan isiniin jedhu. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya waamitiniin jira Wankoo yaada waliigalaa fiddimoo lolteetiniin balaanatti buuftii kanuma wajjin laallutaa dhufte ishee barbaadese. Mana barbaadere. Kootu waa si gaafadha. Buna dhaabbatee dhaabbadhee natti maali? Kootu waa si gaafadhu jira ta'ee hin dhaabdamu. Maal ta'eera taa'an malee hin ta'u? Teessuma dhaabbattee haasofta kottaa isa. Dhaabbadhee haasa'anatti miti. Ta'a yaasa inatti sidiiti ta'a. Maalarra maas keessatti na waamtee bade. Maaltu maal ta'e? Wantu maal ta'e hin jiruuti. Ayee. Waan tokko siin barachuu barbaadeeti. Maali dharree wanti ta'eemu? Yeroo maraayyoo har'a waan ati naan jettu gara biyyaa galuu fedhaa maal jettee yeroo hundanatti karaa isaatii fi jaartii isaa gara biyyaa galchuu fedha. Atillee yeroo maraa kanumaaf waan na wareersituuf yoo murteessiteetiin gara biyyaa galuu egaa murteessu taate isaan wajjin akka deemtuuf gara biyyaattis. Akkam jechuun maal jechuudha gara biyyaa akka deemtu jechuun? Yeroo hundaa gara biyyaa gallaa kan gallasiin jedhe malee nama faana waa taarifa na hirkitaare. Lala akkas jechuun kan ani kophaa kee deemurra ani waan hin deemneef ijoollee kee fudhatteetiin osoo deemtee irra la asirra dhaabbadhu mi abbaa sakkee baramu. Osoo waliin wacuun ta'ini yeroo hundaan kasiin jedhu walumaan deemnaa malee kophaa kiyya deema siin jedhee jira takka. La ati naan jetteen beektu garuu ofii kiyyaa deemuu waan hin feenee fi nama lama yeroo tokko godhuudha haala jireenya biyyaa laaltee dura deemtee mijeessiteetiniin egas yoo jireenyi achitti mijataa ta'e siif ilmaan keetiifis anillee immoo dhufaa jecha. Maaloo kana dhiisi kanurraa gooftaa kiyyaan akkasiin jedhu ani biyya kana keessatti si dhiisee hin deemu abadan dhugaa rabbii sitti himuudhaaf jechuudha dhaggeeffadhaati dura kana dubbii nutti hin qosoqosiinaati immoo. Maaliifuu dubbii guddoo qaba malee ana sitti hafaa ati deemi maal ani maaliif deema eessa deema gagguun deemu biyya kee deemta biyya kiyya eessa deemaa jedha si dhiise ka biyya kiyya irraa fagaadhee kan maatii kiyya irraa fagaadhee kan waa hundarraa fagaadhee kan dalagaa bultii kiyya hundarraa bahee si heerumee basi faana jiraatu yaani atas teessaa ani biyya gala leesh kana dhiisi nurraan ana namansiisiin kana hin dhagawan maaliifuu kuni namni jaarsaaf jaartii sitti mani asittuu walirraa fagaatuu hin qabu. Haala jireenyaatu bara. Haala jireenyi waanuma fedhe haa ta'ani akaawwii kana akaawwadhee shumbura si wajjin nyaadhee jiraatu ijoollee kiyya bakka tokko godhadhee malee kan jaarsas taa'ee jaartii achitti jaartii kiyya kan amanamuudha ati jaartii keetiif amanamuudha hin ta'u akkan waa takka hin jiru ana biratti hin hojjetu kun. Ijoollee keenya illee fudhannee bakkuma tokko yoo wajjin gadeemu taate haalli waan tokko achitti yoo namni jaayeen ijoollee keenya wajjin ani maaliif si mijoofne as teenya nyaata irra akkuma si mana arabaa qofforree hojjennee akkanatti dadhabne haga jennutti hojjennu baay'ee yoo achittis dadhabne hojjenne inuma arganna sitti manishi
Ati yookiin immoo laalaa dhiise sirra dhaabbata sakkee bara. Wanti dhaabbatu Yoo waan biraa fedha lakkiyanii ani si ofirraa fageessee hojii biraa eegalan illee akka warra kaanii yoo jette ta'e hin dhaga'u kan baay'ee. Ana dhageessa. Ani jireenya kiyyaati fi isiniif jedheetiniin jiraadha maatii kiyyaaf jedheetiniin jiraadha jedhee namni waa waan asin jiru na dhagee. Tamam. Ilmaan kee fudhadheetiniin deema yoo jette ahla wasalan haala sidii mijeessaa nama deemu jira isaa wajjin karaa kee qabatteetiniin deema. Kanaaf miti yoo jette lammata gara biyyaa gallaa maalii jettee yaa'ii takkanatti hin godhin. Midhiisi kaammatanii waan sin jedhu gabaabumatti biyya keessanitti waraabessatti foon fe'anii. Biyya kamitti waraabessatti foon fe'anii? Haalaas biyya kamittuun fe'anii mitiire. Kanaafiyyuu ani immoo yeman kana keessatti si gatee deema. Kanaafatti waadaa wal biraa qabu naani? Laala waadaa amma waadaan qaxaafe bara. Waaduma lakki nama noon kana waadaa. Anaaf si kaddan dhugaaf nan dudduu amalee jireenya irratti addan nama bu'u. Hin jedha namni afaan hin jedha malee sheexana nu dogoggorsiisa. Ofirraa immoo anarraa shakkii qaba. Sirraa shakkii qaba maali? Waa ati maal? Ati maalinni? Namaan? Ilma namaa. Abbaa warraa kee? Abbaa warraa kiyya ilma namaati mitiire. Ani yoo borasiisor jedhe biyya galee mitiiti asii asittuu namni wal balleessaa jiranii kana ittiin fudhadhu. Kana dhagein. Hin dhagahin jedhin. Waan akka nama anallee akka namaatti hin ilaalin oduu namaas hin dhagahin. Tamam. Kanaa miti jireenya kiyya irratti murteessan ana kana waan taateef waan asin jedhu dhageeyiiti ilmaan kee fudhadhuutii hin deemoo jette deemi hin deemoo jette ammaan booda yaa'ii takka illee natti godhin. Yaa'ii maalis itti godhee ilmaan kee jedhin kee ilmaan kee miti. Ilmaan kee. Kanaafuu hin deemuun. Sigatee hin deemu. Hanga gaafa ani haala mijeessatiin bakka tokko haala mijeeffanneetiin wajjin deemtutti obsaan ta'a. Deemuun deemuudha sigatee hin deemu. Hin deemtaa nama wajjin dubbadheetiin hin jiraan haala mijeessatiin hin deemtaa siin jedha kam deemu. Nama nafi hin deemu. Waan siin jedhu dhageetta? Hin dhagaa kana garuu hin dhagahu. Maaliif hin dhagee? Hin dhagahu maaliif deemati maaliif teessati maal qopheeffatte abbaa kee? Hin deemta siin jedhe hin deemta. Si dhagaika hin deemta yoo itti abbaa sakkee bara. Ani ifate addumaan gallee akka obboleeyyanii ijoollee kee gargaarta malee ani asitti si gatee abadan hin deemu. Namni ilmaan walirraa dhalee qabatu addaan gaala kana sitti murteessaa. Zinjedhiiti waan zinjedhu dhagee hin deemta ilmaan kee fudhateetiin hin deemta. Hin deemu abadan maal taate dibadee maal rakkatte maal qopheeffatte? Waan ani qopheeffate takka hin jiru. Maal jechuu keetati? Wanni ani jedhu tokko hin jiru. Waan ani illee jedhu tokko hin jiru ani hoolaan aseeta akkatti guna laatu gowwaan aseeta asitti gatee deemaani abadan asitti si gatee hin deemu. Lakkii addaan gallaa jireenyi keenya kun nagaan jirru addaan haa badu yoo jedhu. Homa akkasiitu mataa keessa bada namni walirraa dhalee ilma walirraa qabu addaan gallaa maalii jinni waan akkasii hin jedhu. Hin jedha. Hin jedhu. Hin jedha. Maali ati maa deeminaan jedha. Waan asin jedhu dhageetu taate ilmaan kee fudhateetiin hin deemtaa hin deemtu. Kan. Hin deemu abadan asuma du'a malee. Yoo nagaan addaan galleetti addaan galle hin jedhin akkas. Hin jedhaa sin jedhe. Yaadis hin deemu hin jedhe maal taatanii gowwaan natti taphatuuf moo asii. Achi deemtee wanti sila hedduus tokko hin jiru masaayii ijoollee kiyyarallee wanni hedduun tokko hin jiru hin deemtaa sin jedhe. Hir'ina miti abbaa sakkee bara. Namni yoo haadha kiyya yaadee maatii kiyya yaadee maali jetteetiin yeroo mara mataan wareeriste ilmaan kee fuuteetiin hin deemtaa hin deemta. Hin deemu sin jedhati ani maal rakkadhee dhirsaamnitii yoo alaala taa'ee. Dubbii biraa dhalataa. Ilmaan keessa sigatee hin deemu yoo afaan kam dhageessate. Hin deemtaa hin deemta. Hin deemu maaliif deemati maaluma maal qopheeffatte. Hojii qabaan. Hojii maali? Hojii maali maali? Maa achitti hin hojjettu biyyatti. Akka akkasii hima namni yoo ijoollee isaa fi haadha manaa isaa wajjin bakka tokko jiraate riskii gaarii qabatama. Ati garuu asii deemiti anas kophaa kiyya ni cawaaf godhe. Ati biyya deemi kun ana biratti hin fudhatamu siin jedha bara hin dhageessu. Asitti hafeetiin as jiraadhaa yeroo hundaa jechuu kiyyamti. Yeroo muraasa. Yeroo hunda miti sakandiifuu si gatee deemuu hin fedhu. Jireenya bara kun waa qoosaa jirra maal taate bultii bara. Bultii irra tarree gadi ijoollee horanne abbiyye. Kanaafuu hin deemuun. Yoo deemne walumaan deemna. Yoo nyaanne walumaan nyaanne yoo rakkanne walumaan rakkanna biyya keenyattis ta'u biyya namaattis ta'u aniin hojjedhaa hin beektanuu gadi hin taa'u sakandiifuu. Hojii kiyyan hojjetadha akkuma asitti hojjedhutti biyyattis hin hojjetadha yoo nagaan hin galla gara biyya kiyyaa jette hin galla yoo gara biyyaa hin gallu jette allaaf ta'aleetu. Anaatu beekamu sitti beeku. Kana san hin dhaga'u kana anillee atillee murteen nu lamaan jidduudha. Kanaafuu wal dhaga'uu qabna tasgabbaayeeti kana narraa dhiise. Kana yaan murteen kee? Kana namaan ta'e. Maasii jedhe dhageettumi? Dhiisin dhaga'u. Hayyee. Kanarratti dhaga'u. Ammaan booda kilmaa takka akkasirraan dhaga'e. Kilmaa fi maaliin dhiise abbaa sabkee baritti yaadi haasa'atu. Hayyaa fayyaa ta'e. Abbaa si jijjiiree rabbi beeka. Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota keenya kun isin
waatu keessa jira waan onnee isii keessa balbal jedhaa tana hin beekne hinaaffaa taate waan biraa taate dhuguma immoo jaalala kiyyallee taate ani hin beekne dhuguma yeroo kamiyyuu isin asirraa addaan beetiin jiraachuun fedhu wajjin jiraataa jirru bultiidha malee taphaa miti jetteetiin aartee loltee jirti ijjannoon isii kana fakkaataa yaanni akkanaa kun mana hunda keessa jiramoo nu bira qofa jira kana yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa bakka jirtanitti rabbiin isin bira haa jiraatu fayyaa ta'aa nu jiraadhaa isin